akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media. Nageenyi kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha akkuma baratame qophiin utubaa haqaa kenna eegaleeti jira. Turtiin keessan yeroo hunda Oromiyaa Freedom Media waliin haa ta'uun affeerraa keenya ta'a. Gootonni Oromoo hundi jecha sarara lama hin caalleen ergaa lafee qabduu fi kan namoota hunda biratti gaafii eenyummaa namatti humtu dabarsanii darbanii jiru. Yeroo ergaa isaanii jennu yookiin dubbisnu eenyummaan isaanii gootummaa isaanii waliin fuuldura keenyatti mul'ata. Ammas jecha nama tokko hadha gurra isin buusuuf dhufneeti jira. Ergichi akkana jedha: gabrummaa hundeen ofirraa buqifna, yoo dadhabne ilmaan teenna itti guddifna. Gootichi jedhe eenyuun akka ta'e waan beekuu qabdan funaannee dhufneeti jira. Guyyaa dhas qophiin kenna utubaa haqaa gooticha ija barbadaa umrii isaa guutuu ummata isaa gabrummaa jalaa baasuuf qabsaa'uun kan dabarse, kan diinaaf gadi hin jenne, qabsaawaa dhugaa fi haqaa, hayyuu beekaa fakkeenya goototaa, kan onnee ummata Oromoo keessatti mana ijaaratee bara baraan jiraatu, gooticha Arsii qofa osoo hin taane kan Oromiyaan biqilchite tokko qabannee isinii dhufneeti jirra. Turtiin keessan qophii utubaa haqaa wajjin haa ta'u. Sirna gita bittaa abbaa irree nafxanyaa Haayile Sillaasee irratti qabsoo dirree waraanaa namni dhukaasa qawwee jalqabe Jeneraal Waaqoo Guutuu Usuuti. Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu abbaa isaa Guutuu Usuu haadha isaa Dhuulloo Alii Hasan irraa bara 1924 aanaa Madda Walaabuu lafa Odaa jedhamtutti dhalate. Abbaan isaa Guutuun ilma dhiiraa 10 fi durba 9 walumaa galatti ijoollee 19 kan qabu ture. Isaan keessaa Jeneraal Waaqoo Guutuun ammoo dubartoota 7 irraa ijoollee 49 kan hore yoo ta'u, kanneen keessaa 15 lubbuun hin jiran. Yeroo ammaa yookiin eega seenaan isaa katabame booda dubartoota 16 fi dhiirota 18 walumaa galatti ijoollee 34 qaba. Jeneraal Waaqoo Guutuun ijoollummaa isaatirraa jalqabee xiiqii fi jibbiinsa diinaaf qabu adda ture. Bara 1938 fuudhee manaa osoo hin bahin, osoo abbaan isaa hin beekin horii abbaa isaa gurguree qawwee ittiin bitate. Sammuun isaa roorroo gabrummaa kan fudhatu waan hin taaneef ijoollee fi hiriyoota isaa gurmeessuun akkasumas gorsuun poolisii mootummaatumaa ofirraa qolachaa turaniiti jiru. Laalaaf gaafadhameef deebi'a. Waan ammallee isin achi faaruun baasan Oromootu tafinniisaa lafa fi maaltu gadhiisa. Afaaniin jettan malee garaa keessa isin hin jiru. Yoo silaa garaa keessa isin jiraatu kutaan takka ariisa dhaga'aan mukaanuu ofirraa ari'uu dandeenya. Jalqaba yeroo qabsoon eegalamu
qabsaa'onni jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin qabsaan Haji Adam Jiloo, Kadir Waariyo, Muusaa Daayyoo, Aliyyi Cirrii, Huseen Bunee, Huseen Abdurrahmaan, Roobaa Hindookoo, Huseen Waaqoo Dhaadeefaa akka ta'an hunda dura garuu sirna gita bittaa Abbaa Irree Nafxanyaa Haayile Sillaasee irratti qabsoon uummata Arsii godina Baalee kan jeneraal Waaqoo Guutuun hoogganamu sababa maaliif dhukaasa qawwee akka jalqaban xiinxaluun faayidaa qabeessa. bara 1874 hanga bara 1879 akka lakkoofsa Habashatti biyya Oromoo Harargee fi Arsii kaaba Waabee hoggansa Minilikii fi ajajoota waraana Minilikii Raas Dargee Sahala Sillaasee fi Dajjaazmaach Walda Gabreel Abbaa Seexaaniin cunqursa isaanii kan sirna nafxanyaa jala oolchanii gabroonfachuu jalqaban. Waytiin diinni garaa jabinnaan aanolee Arsii irratti dubartii Oromoo harma muree fi dhiira Oromoo harka muruun Oromoo qofarratti diinummaa jenosaayidii raawwate bara kana akka ta'e seenaan hin dagatu. bara 1880 hanga bara 1884 akka lakkoofsa Habashatti yeroo beelli hamaa fi rakkoon gadadoon biyya Oromootii fi Itoophiyaa hundarra geette waraanni Amaaraa Arsii irraa gara Baalee ce'ee Baaleen irree nafxanyaa jala oolche. haga bara 1928 akka lakkoofsa Habashatti sadarkaa gabrummaatiin akka irra taa'e ni beekama. haa ta'u malee bara 1928 akka lakkoofsa Habashatti hennaa Xaaliyaaniin mootummaa nafxanyaa cabsitee baafte seerri gita bittaa nafxanyaallee waan cabeef uummanni Baalee akkuma uummata Oromoo biroo hafuura baafate. waggoota 5 booda Ingiliziin Haayile Sillaasee qarqaartee Xaaliyaanii biyya tanaa yennaa ariite sirni gita bittaa nafxanyaa ceekoo Oromoo irratti yeroo lammataaf irratti deebi'ee fe'ame. kun kanaan otoo jiru bittaa gabrummaatiif akka itti aanjuuf jecha bara 1934 hanga bara 1952tti akka lakkoofsa Habashatti bulchiinsa Harargee wajjin tan turte Baaleen Harargee irraa bara 1952 akka lakkoofsa Habashatti adda baasan. mootiin Haayile Sillaasee Oromoo Baalee hiyyoomsee gad cabsee bituuf akka isaa tolu lafa qaaldaa yookaan wanta 2338 uummata Oromoo Baalee irraa seeraan ala saamee waraana isaatiif qabattoota nafxanyootaa fi firoottan isaatiif akka qoodee kenne seenaan ni mirkaneessa. kana malees mirgi namummaa dhiitamuu, gibirri baay'een dabalamuu fi kan kana fakkaatan waan hammaataa dhufeef uummanni Baalee mootummaa Haayile Sillaasee irratti finqila kaasuun afaan qawweetiin qofa bilisa bahuu waan filateef gootonni Oromoo Baalee hoggansa jeneraal Waaqootiin qindaa'ee bara 1963 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara qabsoo dirree waraanaatti tarkaanfate. sirni nafxanyaa Haayile Sillaasee ceekoo uummata Oromoo Baalee irraa finqilchanii gatuuf meeshaa waraanaa argachuun barbaachisaa waan ta'eef mootummaa Sumaalee irraa kadhachuuf jeneraal Waaqoo Guutuu, Haji Aliyyi Jaarsoo, Ismaa'eel Abbaa Washaatii fi waayillan isaanii tabiroo wajjin ta'anii Moqaadishoo deeman. mootummaan Sumaalee gaafii isaanii qeebaltee qawwee rasaasa takka takka dhukaasu dhoombiir ta jedhamtu 40 kennee fi biyyatti deebi'an. loltoonni Oromoo Baalee kan akka Waaqoo Guutuu, Huseen Juree, Waaqoo Lugoo fi Aliyyi Cirrifaati sabboontota Oromoo biraa wajjin meeshaa waraanaa mootummaa Sumaalee irraa argatan duubatti hafaa dhoombiir jedhamu kanaan haala nama dinqisiisuun xiyyaarota mootummaa Haayile Sillaasee kan isaaniin loluu dhufe samiirraa harcaasaa turanitti jiru. qabsaa'onni Baalee lola jalqaba kaabaa bara 1963 irraa hanga bara 1970 mootummaa Haayile Sillaasee irratti gaggeeffame maqaa qawwee dhoombirii waan moggaasaniif ummata Baalee biratti lolli yeroo sanaa lola dhoombiir jedhamee beekama. walumaa galatti lolli jeneraal Waaqoo fi gootonni Oromoo Baalee bara 1963 hanga bara 1974 adeemsisan barattoonni yuunivarsiitii sabboontotaa fi hayyoonni siyaasaa akka fakkiitti fudhatanii kan deeggaran waan ta'eef kufaatii mootummaa Haayile Sillaaseetiif akka sababa tokkotti laakkawameetii jira. itti gaafatamtoonni mootummaa Haayile Sillaasee bara 1955 hanga bara 1962 akka lakkoofsa Habashatti lola Baalee keessatti adeemsifame lola Sumaaleen lafa Itoophiyaa fudhachuuf nurratti bante malee lola Oromoonni sirna mootummaa nafxanyaa kenna balaaleeffatanii
adeemsisanii miti jechuudhaan olola sobaa biyya keessaa fi biyya alatti odeessan. Dhugaan jirtu garuu kanaan faallaadha. Akkuma yeroo tokko jeneraal Waaqoo Guutuun seenaa fi seera irratti hundaa'ee ragaa kennuun dubbatetti lolli loltoota sirna nafxanyaa Oromoota Baalee jidduutti adeemsifamu sirna cunqursa gita bittaa nafxanyaa kan bara 1878 akka lakkoofsa Habashaatti irraa eegalee hanga ammatti uummata Oromoo lubbuun ajjeesaa, lafa Oromoo saamaa, aadaa fi seenaa Oromoo balleessaa, eenyummaa sabaa hundeen buqqisaa, gabrummaan bituuf yaalu ofirraa fottoksuuf jigsuuf jecha lola adeemsifame akka ta'e dhugaa lakki hin jennedha. Mukuma qottootiin muran akkuma jedhamu Oromoota yeroo hedduu waraana Waaqoo Guutuu irraa akka duulan ajajaa tureetti jira. Garuu Oromoota beekamoo isaanuma wajjin lolaa kaan irratti hirmaatan warroonni mootummaa dhokatee duubaan itti dhukaasee ajjeesaa turan kan akka Jaarsoo Bu'ii Falmaa yookiin Fiitaawuraarii Walda Mikaa'el Bu'ii Falmaa biyya sheedamaa haaluma kanaan duubaan rasaasa itti dhukaasanii akka ajjeesan seenaan abadu hin irraanfatu. Akka odeeffannoo maanguddootti yeroo Fiitaawuraariin Walda Mikaa'el Bu'ii ajjeefaman hayyuun tokko akkana jedhee booyeef jedhama. Quuftuun deebitee hin dhaltuu, bu'iin deebi'ee hin dhalchuu, namichi namaaf du'e jazaa rabbii isaa haa galchuu jechuun booyaafii ture. Quuftuun haadha Jaarsoo Bu'iiti. Jazaa jechuun ammoo galata jechuudha. Gara jalqabiinsa qabsoo dirree waraanaa Oromoota Baaleetti yeroo deebinu lolli uummata Baalee gootota akka jeneraal Waaqoo Guutuu, koloneel Adam Jiloo, Haaji Giltaa, Waaqoo Lugoo, Aliyyi Buttaa Qumbii, koloneel Kaayin Abdii, jeneraal Huseen Bunee, koloneel Ahmad Bunee, koloneel Umar Qeebaloo fa'aan hoogganamanii gara dirree waraanaa bahuudhaan yeroo shiikoo yookaan xiqqoo keessatti qaanqee ibiddaa lola awraajjotti ilkaaree gannaalee waabee daalloo fi mandayyoo waliin gahuun danda'aniiti jiru. Qabsoo kana keessatti hirmaannaan dubartii laayyoo hin turre. Hooggantoota waraanaa kan dubartootaa kan akka aadde Haliimaa Huseen, aadde Haalaa Kormee, aadde Haliimaa Waaqoo Kormee faati qooda guddaa irratti fudhataniiti jiru. Jeneraal Waaqoon faa qabsoon jibbaa gabrummaa kan jalqabamte sochii barattoota yuunivarsiitii sirna nafxanyaa kuffisu taasisaniif onnachiisaa cimaa akka ture ni himama. Dirree adda waraana hedduutti waraanni Oromoo waraana nafxanyootaa salphina guddaa gonfachiisee waggoota 3 dura qofatti Baalee to'annoo qabsaa'ota Baalee jala galuu danda'eeti jira. Haa ta'u malee muddee bara 1959 akka lakkoofsa Habashatti mataa sardiidota waraana Haayila Sillaasee kan akka Warquu Hinquu Sillaaseen lola kana injifachuu dadhaban Haayila Sillaaseen Baalee keessaa kaase. Lolli dheeraan nafxanyootaa fi Oromoota Baalee jidduutti adeemsifame kun nafxanyoota abdii waan kutachiiseef Haayila Sillaaseen waraanni Baalee jiru hojii waraanaatiif hojii bulchiinsa wal cinatti akka hojjetu ajaje. Biyyattii bulchiinsa waraana jala oolchan. Haala kanaan Warquu Maatfariyaa, jeneraal Walda Sillaasee Baarkaa, jeneraal Jaagamaa Keelloo, jeneraal Kabbada Yaaqoob, Gasaasaa Rattaafaa Oromoota Baalee irra taanii cunqursaan bitaa turaniiti jiru. Kun osoo kanaan jiru mootummaan Haayila Sillaasee fi hoogganaan waraana uummata Baalee jeneraal Waaqoo Guutuun walii galtee araaraa fi nagayarra waan gaaniif ji'a Bitootessaa bara 1962 akka lakkoofsa Habashatti yeroof lolli dhaabbate. Garuu mootummaan Haayila Sillaasee uummata Baalee bittaa gabrummaa jala oolchuuf haala mijeeffatee yeroo lammataatiif akkuma dura baratetti cunqursa isaa itti fufe. Kanaafuu jeneraal Waaqoo Guutuun mootummaa Haayila Sillaasee walii galtee tana kan barbaadeef akkuma tanaan dura barate uummata Oromoo addaan qooduuf sobee bituuf malee dhugaaf jedhee fala tokkollee fiduuf akka hin taane waan hubateef gara bosonatti deebi'uudhaan ammallee qabsoo waraanaa jalqabe. Gaafa Ahmad Asarratti buuse amma gara dubbii keessatti deema. Dubbiin waan jiru laala dur naaf dubbiin akkuma ibsu dubbatan ana gadi koon isin kun waramu. Gaafa durii harma keessatti malkatoo sana keessatti waa waliin lol ala tiriyaa Tigiree waliin lolla ummati Oromoo martuun haadha gahu dubbita. Gaafa eenyu lol Haayila Sillaasee waliin lol. Deebanii Haayila Sillaaseen dabarraan
mangistu dabarre mangistu ullu gaafa mangistu sanjari lamaan hurriyaa argachise tigri eefi alatriyaan deebiteen bagaafat waliin lollu amma tigreen gabroonfat wanni kun maal oromo maal fakkaata dubbii gaarii moo dubbii battu jawaab anarjee Jeneraal Waaqoo fi waayillan isaanii sirna mootummaa Haayile Sillaasee isa nama nyaataa fi cunqursaa ta'e irratti bara dheeraaf lola cimaa akka adeemsaa turan yeroo lammataatiif bara 1976 akka lakkoofsa Awurooppaatti Moqaadishoo deemanii meeshaa waraanaa kilaashii jedhamu Sumaaleerraa argatanii qabsoo dirree waraanaa eegalan. Lolli yeroo lammeessoo kun lola Sawuraa jedhamee beekama. Akkuma qabsoon lola Sawuraa sun jalqabameen ibiddi warraaqsa gandoota qotee bulaa Baalee hedduu keessatti qabate. Keessattuu naannoo gandoota Riirraa, Laajjoo, Gadab, Karmaamiiddaa, Daalloo, Sheedama, Saayimannaa, Macheemannaa, Waachoo, Raayituu, Fanqal, Illaasaa, Fasasaa, Bidiraa, Harannaa, Barbarree, Gurra Dhaammoleefaa kan kana fakkaatan irratti falmattoonni diddaa gabrummaa kan kumaatamatti laakkawaman yeroo gabaabaa keessatti burquu danda'aniiti jiru. Yeroo fincila qotee bulaa Baalee sana warraaqsa uummata Baalee ganda gandaan gootota akka hoogganan itti kenname. Kun osoo kanaan jiru mootummaan Haayile Sillaasee kufee dargiin aangoo harkatti galfateen Jeneraal Waaqoo Guutuutiif akkana jedhee dhaamsa dabarse. Mootummaan dargii walqixxummaa sabaa fi sablammootaaf dursa kennee kan hojjetu waan ta'eef rakkoo jiru hundaa wajjin sirreessina akka hojjechuu dandeenyu gara mootummaa akka deebitan jedhe. Jeneraal Waaqoo Guutuun illee dhaamsi dargii dhugaatti fakkaatee bara 1970tti akka lakkoofsa Habashatti bosona dirree waraanaa irraa gara Finfinnee dhufee Jeneraal Waaqoo Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam waliin haasa'anii rakkoo Oromoo irra geette jalqabarraa kaasee hanga dhumaa itti himan. Jeneraal Waaqoon haala dabaree qofa osoo hin taane gara of duraallee dargiin walqixxummaa sabaa fi sablammootaa irratti xiyyeeffatee yoo biyya bulchee qofa rakkoon Oromoo hiikamuu akka danda'u Koloneel Mangistuutti ifaan ifatti itti hime. Koloneel Mangistuun illee yaada Jeneraal Waaqoo kana akka nama deeggaruu fi itti amanatti fakkeessuun rakkoon amma isin dubbattan tun marti jiraachuu ni beekna, garuu isin wajjin waliin mari'ataa sirreessina jechuun gaggeesse. Yeroo gabaabduu booda garuu rakkoo jirtu ni sirreessina jedhamee Koloneel Mangistuun waadaan seename. Sirraayuu dhiisaatii jaallota akka Adam Jiloo biyyatti akka galan erga waamanii Finfinnee seenanii booda waan hidhamaniif Jeneraal Waaqoo waadaa Koloneel Mangistuu irraa abdii kutate. Kanaafuu yeroo sadaffaatiif qabsoo bosonatti deebi'e Jeneraal Waaqoo Guutuun. Kanaan maayii hanga bara 1991 qabsoo afaan qawweetiin waraana mootummaa dargii lafarraa duguuguu irratti bobba'e. Bara 1991 mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa wayita dhaabbatte Finfinnee keessa kan ture ta'us yeroo gabaabaa booda biyyaa baqatee koolagaltummaa waggaa hedduu biyya Keeniyaa jiraate. Gootichi Jeneraal Waaqoo Guutuun kun gurraandhala 3 bara 2006 biyya Keeniyaa Naayiroobitti du'aan boqate. Reempi Jeneraal Waaqoo Guutuu biyya Keeniyaa irraa ergamee gara biyyatti gaafa dhufe jaallonni hiriyyootaa fi qabsaa'onni wajjin turan. Bakka boonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akkanuma Oromoonni kumaatamaan lakkaa'amanii fi dinqisiiftonni isaa dirree xiyyaaraa Booleetti eeganii erga fuudhanii booda borumtaa gara iddoo dhaloota isaa kan kiiloomeetirii 657 Finfinnee irraa fagaattuu fi kan magaalaa guddittii Baalee Roobee irraa kiiloomeetira 227 fagaattu ganda itti dhalate biyya itti guddate lafa qabsoo farra gabrummaa itti jalqabamee fi lafa diinota Oromoo irratti qawwee dhukaasuun eegalame madda walaabutti ergame. Leenci Oromoo fakkiin gootota Oromootaa farri diina Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu lafa seenaa qabeetti lafa durdur walabummaan Oromootaa deebisuuf seera itti lallaban lafa galma abbaa gadaa lafa sirna gadaa itti sirreeffame ganda Qaalluu ganda abbaa Muudaa ganda abbaa Bokkuu ganda abbaa Duulaa ardaa jilaa fi seeraa lafa aadaan dimokiraasiin itti dagaage lafa Oromoota ganda aadaan siyaasaa fi amantiin Oromoota jaarraa 14ffaa itti hundeeffame ganda madda walaabutti gurraandhala 11 bara 2006 akka lakkoofsa Habashatti awwaalame. Fakkiin gootota qabsaa'ota Oromoo
fakkiin hoogganaa qabsoo dirree waraanaa jeneraal Waaqoon ilmaan dhiiraa 20 dubartii 17 fi ilmaan oromoota hunda dhiisee addunyaa kanarraa bara itti godaani ture. Egaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media qophiin utubaa keenya har'aa gooticha ija barbadaa jeneraal Waaqoo Guutuu seenaa isaa hamma irraa beeknee fi irraa funaannanne isinii qopheessine kan hanga ammaa daawwataa turtan ture. Waan filattanii nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Qophii utubaa haqaa biroo wajjin hanga walitti deebinutti turtiin keessan qophiilee Oromiyaa Freedom Media waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Hojjettoota istiidiyoo maraa wajjin ta'uun qophii kana funaanee kan isinii dhiyeesse an Rabbirraa galchuuti.